Nooruu harka fuunee daawwattoota keenyaa attam jirtu kun qophii ODM har'aa wajjiniini keessummaa tokkoni toorarraa qaba aktiivist Masfin Faayisaa Roobii namni wallaale jira jedhee yaadu Oromoo keessaas ta'ee saba biraa keessaa sababiin isaa nama afaan lamaan miidiyaa hawaasaa kanarratti actively engage godhee hojjetaa ture waan ta'eef yeroo lammaffaa fi ammas deebi'ee keessummaa naata ukotti guddaan isa galateeffadha activist Faayisaa Masfin Faayisaa Roobii galatoomi tole jettee na dhiyaachuu keetiif. Beekan atis miidiyaa keessatti irratti deebiseen affeeruu keetiif galateemi garuu maal qaba gaafuma tokkollee yookaan Profeesar yookaan Dooktar Masfinoonaan jette eenyutu waraqaa sitti agarsiisee ofumaa moggaafata biyya alaa kuni. Dooktar Masfin Profeesar Masfinoonaan jette maal qaba waraqaa silaanan gaafattu. Isaa oluusii kenneera maaliif namni sodaa of keessaa gate sodaa keessaa ba'ee waan lapheesaa dubbatu saayintistiin yootti kennameef itti xiqqaata akka kootti fudhu isaa olus sababiin isaa ani peeperiitti miti kan hin amanu nama hojjetu nama akkas waan itti dhagahame sodaa malee sodaa ajjeesu nama akkasiiti Profeesar Dooktar anaaf ulaagaa kootti ulfaadhu nan sirreessa. Mee ka'een waa'ee jaarmiyaa keerraa jalqaba maaliif jaarmiyaa ati deeggartu sabboontota imbaasii keessaa gadi nu jalaa ari'aa waan jedhamutu jira har'aa quba qabda yoo ta'e ambaasaadara tokko biyya alaa kana keessaa nama Dooktar Birhaane Masqal Sanyii jedhamu kana akka jaarmiyaan yookiin paartiin bilxiginnaa biyyaa kun geggeesse kanaaf immoo namoonni baay'een sooshaal miidiyaa irratti sabboontota warri bilxiginnaa kun ari'uu jalqabee waan jedhu kana duras tureera waan kun maaliif paartiin keessan kuni keessumattuu paartiin bilxiginnaa Dooktar Abiy Ahmediin geggeeffamu kun maaliidhaaf sabboontota Oromoo irra ciqilee kaatee akkas ari'a sitti fakkaata immoo sabboonummaan kun isin warra paartii bilxiginnaa deeggartan biratti hiika akkamii qabaata activist Masfin? Galatoomi beekan anillee sumas gaafachuu barbaade sabboonaa jechuun maal jechuudha? Sabboonummaa san ulaagaan isaa addaan akkanaa ba'uun barbaada. Anis akkuma kee kana public media irratti warri mushoo rukutu argee jira warri biltsiginnaa morman biltsiginnaan akka diigamu biltsiginnaan akka biyya san hin hoogganne warri qottoo muruudhaaf barbaadan nama cimaa keenya keessaa ari'an jedhan yoggaa bu'an hin arge. Namni dhaaba tokko mormu abalu muddate ari'ee moggaasee dhaaba san biizinasii dhaaba saniiti malee biizinasii nama mormaa saniiti miti. Tokkoffaa namni sabboonaa ta'e durumaayyuu miseensa dhaabaa saniin ta'u sabboonummaa biraa kan qaba hoo jedhu. Sabboonummaa garaatti moo sabboonummaa ejjennooti kan addaan ba'uu qabu. Ejjennoon isaa namni tokko ana fudhatee hoo dhaaba keessa na galchuu ulaagaan ani dhaaba sanitti galee hoogganaa yookaan hojjetaa dhaaba sanii ta'u sammuu kiyyatu madaala. Dhaaba kana wajjiniin hoona ari'es hoona qaxares hoomindaa naalaates dhaabni kun dhaaba kooti jedheetiin amanamoo gaafan hojiirra jiru nama sabboonaan ta'an gaafan hojiirraan ari'ame sabboonaadha ta'ee wanni muddamuuf hin jiru. Tole. Yoos. Wanni muddamuuf hin jiru. Tole. Namni durattis achi jiru sobboonaa oo dhaqee dhaabni sunis sobboonadha jechaadha. Maaliif namtichi sun bakka sanitti kan muddamee fi
ejjennoo dhaaba saniitii fi ulaagaa dhaaba sanii kaayyoo dhaaba sanii tan bakkaan gaa jedheeti dhaqee itti muudama. Dhaabichi bakka isaa ta'utti tajaajili jedhee isa muudee namtichi sun dhaaba isa wajjin tarkaanfachuu dadhabee yookaan naamusa dhabee yookaan musinnaa keessa galee yookaan ejjennoo dhaabaa wajjin tarkaanfachuu dadhabee dhaabni nama isaa dalagu bakka buufataa jechuudha. Kuni ulaagaa sabboonummaa fi sabboonummaa bakka bu'u. Namtichi sabboonaadha, sabboonaa miti jechuun hin dandeessu. Namtichi dhaaba isa walitti hooganu dhaabni sun isaa sabboonaadha. Namni hoo namtichi achi ari'ame immoo warri dhaabni sun akka tufu barbaadu. Namni cimaan sabboonaan Oromoon akka achitti hin galle warri barbaadu. Abaluun kun sabboonaa ture ari'ame jedhee mushoo taa'uu sararaan eegamu. Gammaduu qaba. Gammaduu qaba. Maaliif? Kaayyoon isaa dhaaba san dadhabsuudha. Kaayyoon isaa dhaaba san mo'achuudha. Kaayyoon isaa dhaaba san diiguudha. Mana kana keessa filxii takka buqqiftee ishiin sabboontuudha kun manaa mootii jechuun hin dandeessu. Ijaarri mana kanaa tushaan ittiin hidhames mismaarri itti rukuttes karritti qulfiintunis walumaan dalaga. Kaayyoo mana kanaa ijaaran jecha. Filxiin tuni keessaa ishii waan bareedduudha tuni jallattuudha itti jibbuun dandeessu manichi. Kanaafi Dooktar Gabra Masqal Sanyiif ta'ee namoonni ambaasaad mulaatu eenyu unatu bilaattaa kan Minisoota irraa hoo kaasatu dhaabni bakka isaa tajaajiluttoo kan ramadachuu barbaada yookaan immoo kaayyoo isaa wajjin deemuu dadhabe yookaan gaafa dhaqanii bakka isaanitti galanii dhaaba ejjennoo don ta'in garaa isaaniitii warra bulanii jecha. Jara kanaan abalu sabboonaadha ari'ame abalu immoo achitti hafnaani sabboonaa moti jettee himachuu hin dandeessu. Hoo ari'ame sabboonaadha. Hojjate nafxanyaadha jechuun hin dandeessu. Durumaa namtichi maal filateeti aangoo san fudhate. Maali ulaagaan isaa? Sabboonummaan Oromoo fe'iin uunfati irratti moti kan madaalamuu qabu. Kaayyoo sabaati irratti kan madaalamuu qabu. Beela'us, dheebotus, rakkatus, gammadus dura kan inni ulaagaa godhatu sabboonan tokko namni jedhamu dhaaba itti tajaajilu sanii moti kan laaluu qabu. Uummata tajaajilu san laaluu qabu. Sabboonummaan uummata keessaa madda malee dhaabarraan madda. Kanaaf ana kan na gaddisiise warra biltsiginnaadhaaf nama muuduu barbaadanii na dinqisiisa. Biltsiginnaan abalu ari'ee, abalu muudee, abalu muuduu ta'e yaada dhaabichaati malee sabboonaa abaluu ari'anii sabboonaan namni hin taane bakka san bu'e jechuu namtichi sabboonaa ta'e duras dhaqee dhaabbatanii sabboonaan ta'in. Amni biltsiginnaa sun sabboonaa on ta'in durumaayyuu garaa bulaadha malee sabboonaa ta'eeti moti dhaaba sanatti kan makame. Hoo ari'ames hoo hojjetes biizinasii kootii moti anaaf. Egaa obbo anaaf akka mormaa tokkoon ta'e amni dhabaa'oo tokko Oromoo cimaa tokko hoo fudhateetoo aangoo kenneefi nan gadda. Maaliif dhaaba san diiguun barbaadaa mi'an? Namtichi cimaan sun na biraa dhufu jedhee tan barbaada malee maali'ame jedhee hin gadda. Gaafa muudamu siin mari'ate
Kanaaf erga sabboonaadha ta'ee erga bildiginnaan ari'ee fi gammaduu qabu malee bo'oon qabani sooshaal miidiyaa irratti waan jiru qaba. Exactly. Galatoom. Tole. Kana qofa miti obbo Fayyisaa gara biyyaattis yoo fudhattee ilaalte yeroo tokko godinoota adda addaarraa yeroo namoonni jijjiiraman asii yeroo tokko achi yoo Wallagga jiru ta'e gara Arsiitti gara Arsiirra yoo jiru ta'e immoo gara Booranaatti Boorana jiru ta'e immoo achi gara Kamiseetti yookiin maalota akkas wal keessa geggeeddaruuni paartii keessan paartii bildiginnaa keessa hin mul'ata. Kanarraa kan ka'e immoo yeroo baay'ee aktivistoonni hin wacu. Sabboonaa akkasii iddoo akkasiirraa ariitee warra bitamtoota warra maalii kanatu aangoorra ba'ee yeroo itti jedhanii dudubbatantu jira. Kana egaa ragaa sooshaal miidiyaa in ilaalta yoo ta'e keessumattuu waan akkasirratti yeroo baay'ee koomentii kan godhu obboleessa keenya Jawaar Mohaammed nama jedhamu kanatu yeroo baay'ee ilaa bildiginnaa yookiin OPDO'n amma immoo iddoo akkasiitti fiddee iddoo akkasiitti dabarsiteetti warra nama ajjeesaa turan warra sabboonummaa hin qabne fakkeenyaaf immoo isa qofayyuu immoo utuu hin ta'in jalqabumaa ka'eeyyuu namni kun sabboonaa miti. Kan sabboonaa ta'uun irra ture nama kan biraadha. Bulammaa Magarsaati. Kun sirriimayyuu Piraayim Ministeerii ta'uun irra turre sababiinsaa sabboonummaa hin qabu, Oromummaa hin qabu jedhee yeroo itti aktiivistiin kun tokko lamaan gadi fuudhee waa'ee paartii keessanii kana qeequtu mul'ata. Sana akkamittiin ilaalta aktiivist? Beekan kunis warra gandi isaa hoo jalaa ari'ame sabboonummaa jedhu. Tole. Tolosaa ari'anii qixxeessaa hoo jijjiiran. Malkeessaa ari'anii too Gabramaara moo fidan. Tole. Biizinasii kiyyaa mooti anaaf. Erga dhaabni sun kaayyoon isaatu likkii mooti sirrii mooti jedhee ergan kan hin mormu ta'e. Nama cimaa ari'uun isaanii dadhabina dhaaba sanii akka mirkaneessu na deeggara malee kaayyoo koona jalaan fiichileessu. Ergan dhaabni sun sirrii mooti ejjennumti isaa kaayyumti isaa jedhee ergana na amane. Caaltuu achi kaasani ishii sabboontuu caaltuun ganda kee yoo taatedha. Abaa'oo keessais waan gorraa buute caaltuun ganda kee taana sabboontuu ari'amee sin jedhu. Bildiginnaa keessais namni tokko kan ka'u ta'e Mahammad sabboonaa waan ta'eef sin jedhu. Namni dhaaba san keessa jiru hoo xuraa'e waliin hoo sabboone waliin. Mana kana keessa manni Masfin Fayyisaa keessa galu kuni maatiin kun hoo heebbisame waliin hoo abaarame waliin. Bildiginnaa keessa namni jiru kaayyoo dhaaba sanii amanee kaayyoo dhaaba san keessatti galee mindaa nyaatee karoora isaa tajaajiluu calqabnaan hoo xuraa'es dhaaba wajjin hoo sabboones dhaaba wajjin. Garuu warri akka Jawaar kuni nama ganda isaanii hoo kan nama ofii dhuunfaadhaan itti dhiyaatan saayiba isaanii hoo aangorraa ka'ee sabboonaan ka'e jedhu. Sabboonaan ari'ame jedhu. Maal jechuudha? Dhaabatu mudate dhaaba sanii warri ala jiru abalu bakka kana teechisa, abalu bakka kana haa turu, abalu asirraa kaasaa jijjiiraa jechuun mirga sin qabu. Adeemsisiin adeemsisu. Namni dhaaba sanii in barbaanne nama cimaan hoo ari'ame hin gammadee ilillee bittinsa malee maaliif boo? Kaayyoon isaa dhaaba san diiguudhaani? Dhaaba san mo'achuudhaani? Dhaabicha diiguudha. Dhaaba san keessaa nama ka'e san yaada mo'attee achitti sabboonaa erga ta'e fudhattee ofitti galchuudha. Malee bootaa ramaddii isaatii maaliif ka'e jettee too isaa loluun qaba. Nama isaan hin taane immoo abalu bakkasii kaasaa jedhanii kaampaanii irratti hojjetu ofuma.
Abalu kantiibaa magaalaa Adaamati mootii sabboonaa mootii kaasaa jedhu. Isaantu nama biltsiginnaan muudus, nama biltsiginnaan kaasus ala ta'anii filachuu fi barbaadu. Utuu miseensatti hin ta'in. Odoo miseensa hin ta'in dhaaba diiguu barbaadan. Nama individuaalii garuu bootaa muudamuu isaantu filachuu fi barbaada. Kuni waan itti deeman, waan itti qabsaanuu warra addaan baasatee hin beekne. Ani Gabra Masqal Sanyiini oo biltsiginnaatti jiru oo karaa oo sabboona dalagee taman. Kana lamaan keessaa kan beeku Gabra Masqal Dr. Gabra Masqal Sanyi. Amma Dr. Gabra Masqal Sanyiin gaafa ari'amu gaafa inni muddamu maa muddamtee ati sabboonadhaa jedhanii warri lolan hin nagaru. Gaafa inni ka'ummoo sabboonan keenya ari'ame yoo jedhan Dr. Gabra Masqal Sanyi biltsiginnaa keessa taa'ee warra dhaaba kana diiguu jiru wajjin hojjechaa jiratu jechuudha. Warra kaayyoo dhaaba kana diiguu jiru wajjiniin harka qaba jecha. Kanaaf biltsiginnaan ari'uun isaa sirriidha jedheeti namanaa jecha. Maaliif na keessa taa'eeti dhaaba na diiguu barbaaduuf dalagaa jira jecha. Kanaaf sabboonaa ta'uusaa mirkaneessaniif jarri kun. Takka Obbo Masfiin jecha jabduu tokko hunda isaa jecha keessiin kabajaa isaa ammaa kanatti xiqqoo na dhibe. Gaafa inni muudame sabboonaa waan taateef hin muudamiin jedhanii hin dhorkine gaafa sana gammadanii harka walitti rukutanii amma immoo gaafa inni ka'u immoo achi keessa taa'ee ajandaa biraa hojjechuu danda'a ta'a. Gaafa inni ka'u immoo ati sabboonaadha jechuun maa barbaachise kun raayitii guddaa tokkoon kenneera akka maaliif. Eegaa dhaabicha amma namni tokko Jawaarammaa Dr. Gabra Masqal Sanyi sabboonaa ari'ee biltsiginnaan jedhee hoo boo'e duraanuu Dr. Gabra Masqal Sanyiin Jawaariif hojjechuu fi dhaaba biltsiginnaatti gale malee kaayyoo dhaaba biltsiginnaa amanee hin galle jecha. Tole fudhe. Kanaaf dhaabichi ari'uun isaa sabboonaan ari'amee warra jedhanii boo'an kanaafi dhaabni biltsiginnaan ari'uun isaa sirriidha jechaadha. Maaliif dhaaba keessa taa'ee warra alaa dhaaba diiguu barbaadu wajjin hojjechaa nama jiru ta'uu irra ga'e jechaadha dhaabichi. Kuni raayitii dhaaba saniitii jechaadha. Tole gaaffii biraa. Boo saniin ala ta'e Dr. Gabra Masqal Sanyiin dura sabboonaa mootii ammas sabboonaa ta'uu hin danda'u. Ulaagaa warra morman kanaanoo ta'e. Ulaagaa sanaatiin tole sii fudhe. Boo sabboonaa ta'e durumaayyuu kaayyoo dhaaba biltsiginnaa sanitti hin galu aangoo kanan fudhatu. Gaafa dhaabichi dadhabina isaatiin yookaan musinnaa isaatiin yookaan hojii hojjechuu dadhabina isaatiin dhaabichi nama ilaalaa kaayyoo isaa hojjechuuf yoo dadhabe si ari yookaan si jijjiira bakka si barbaachisutti. Kana namni dhaaba koo mormu boo'uu hin qabu gammaduu qaba malee. Tole. Ulfaan gaaffii biraatti dabarra. Akkuma beekamu aktiivist Masfiin Oromootiif jechuun akka waliigalaatti Oromoodhaaf jechuun hin danda'a. Eebili 15 kun guyyaa gootota Oromootii jedhameetu kabajamuu eegaleera. Paartiin keessan waan akkasii kana akkamittiin ilaala? Sababiinsaa biyyi sun kan inni jiru bu'aa gootota ilmaan Oromoo wareegamanii, ilmaan biyya sanaa wareegamanii, aarsaa gurguddaa kaffalanii, bara dheeraadhaaf irratti qabsoo xumuranii bu'aa sanaati kan biyyi sun ijaaramtee hamma ammaatti as geesse. Kun wal nama hin gaafachiisu. Kanaafi isa kana immoo yeroo tokko tokko immoo paartiin keessan namoota guyyaa gootota Oromoo maaloo jedhee kabajatu seera miti jechuudhaan yeroo isaan itti qaban illee yeroo isaan itti mana hidhaatti darbatan illee hin argamaa. Kanaaf baroottan darbanii wayyaanee jalqabaa keessatti waan kana bal'inaan beekamaadha. Namoonni hin kabajanneedhaan barattoonni yuunivarsiitii dabalatee iddoo adda addaatti nadamfamu. Kanaaf maaliif duuti hayyoota piroofeesoroota qaroowwan impaayera sana keessatti utuu lolanii utuu mirga Oromoo kabachiisuu fi mirga sabaaf sablammiillee kabachiisuuf jecha
warri wareegaman Jeneraal Taaddasaa Birruuti ka'ee hamma qeerroo har'aatti yookiin isa duraayyuu jalqabee maaliif beekamtii dhabe sitti fakkaata sabboonummaa armaan wal qabsiisee qixa kanaatiin gaafa laallu paartiin keessan paartiin biltiginnaa kun dhuguma sabboonummaadhuma waan jedhan yookiin immoo fooliima Oromoo jedhu iyyuu qaba jechuu ni dandeenya erga kana balaaleffata ta'e mee kana irratti xiqqoo ibsaa fi Dhagaa beekan sabboonummaa qanii gootota Oromoo kabajuudhaa fi dhaabni tokko nama kaayyoo isaatii wareegame. Kaayyoon kun Oromoodhaaf karaa Oromoon itti bilisoomu jedhee karaa qileelleetti amanee deemee wareegame isaaf goota. Dhaabni tokko dhaaba isaa keessatti karaa dogongoraatis ta'ee karaa sirriis ta'ee itti amanee wareegamnaan dhaabuma sanitu qanii tokko moggaasee kaayyoon ani karoorseef kaayyoon ani itti qabsaa'uuf sabboonan Oromoo itti du'aniif guyyaa wareegama goototaa jedhee kan kabajudha. Akka saba Oromootitti kaayyoo adda addaa jalatti hiriiranii kan asii achi ajjeese jira kan achi as ajjeese jira. Dhaaba OPDO keessa Oromoota ture. Gootonni meeqa ilmaan abaa'ootiin du'anii jiru. Gootonni meeqa dhaaba waraana OPDO'n gootonni meeqa abaa'oo keessaa du'anii jiru. Kan du'anni lamaanuu ilmaan Oromooti. OPDO'nis gaafa gootota Oromoo jetteen kabajatti. Guyyaa gootota Oromoo jettee OPDO'n guyyaa dhaabashii Oromooni akka biyyaatti biyya taatee waan hin ijaarramneef gaafa gootota Itoophiyaa akka biyyaatitti abbaatot arbanya jedhanii akka biyya Itoophiyaatitti hin kabajamu. Akka dhaabatitti garuu dhaabni OPDO wareegama qabsootti godhanii gaafa gootota Oromoo jedhanii OPDO wareegama Oromoo hin kabaju. ABO'nis amma gaafa gootota isaa aga bilisoomutti hin kabaja. Kun rakkina hin qabu. Namni itti amane dhaaba goota dhaaba karoora dhaaba kiyyaatiif nama naa du'eettee maali yaadannoo isaa kabajuu dandeessa. Miseensa sanii deeggaraa sanii yoo taate rakkina hin qabu. Gootota Oromoo jedhanii moggaasuudhaaf Oromoon hundi walii galee goota jechuun maal irratti kan wareegame? Kan re'ee hatee biyyaa ba'ees goota hoo jedhee du'e. Gootuma jennaani kan gaafa tokko qawweessi odoon baatiin alaabaa baatee daaspooraa keessa hoo deemu du'es gootuma jennaani. Lakkii gootota gootummaan ulaagaa qaba. Amma Taaddasaa Birruuni gaaf tokko kaayyoo Oromoon kobaatti haa fottoqu kobaatti biyya haa ta'u jedhee wareegame. Biyyattii Itoophiyaa san keessatti Itoophiyaan dimokiraasii haa taatu jetteeti Haayilee Fidaafaanti akka biyyaatitti qabsaa'aa turan. Goobana Daacee kan jedhameetoo arrabni Oromoo keessatti calqabe Haayilee Fidaarrayi bara 73. Haayilee Fidaa Itoophiyaan dimokiraasii godha gaafa jedhu Oromoonni kun immoo ati goobana jedhanii arrabni calqabee goobanni agarraa arraba ta'e. Warra kana hunduu gootota Oromootii hoo jetteeni gootota kana maaliif goota ta'an kan jedhu addaan ba'uu qaba. Damshaashumaan nama karaa deemu soo du'e, nama hatee du'es, nama kaayyoo saba Oromoo ajjeesee du'es goota hin kabajnaaf hoo jedhe anaaf sannaan galu. Garuu dhaabni akka dhaabatitti ABO'n nama kaayyoo isaatii jala hiriira. AFL'n dhaaba turemi AFL'n adda bilisa baasaa muslimaa kan ture aga dargiin kufee dhaabni ce'umsaa ijaaramutti dhaaba kophaa ture. Innis dhaaba ofii waraana ofii dabballee ofii ture. Innis immoo gootota ofii karoora isaatiif warra du'e hin kabaja. OPDO'nis akkasumatti
warra dhaaba OPDO jala hiriiran kabajachaa jirti abaa'uun isaa kabajatu sun natti nan jiru. Garuu sabboonummaan maalinni gootonni Oromoo maalinni kan jedhu inni gadi taa'amee hayyoota Oromootiin ummata Oromootiin calalamee mirkanaa'ee waloodhaan kabajachuu qabnaa jedheetiin namana. Tole. Baay'ee ulfaadhu. Yeroo ammaa kana keessatti immoo ammayyoo qubaa hin qabda ta'ee keessumattuu gama paartii keessaniitiin biyya keessaa wantoota baay'eetu waan nageenya biyya sanaa sodaachisu waan baay'ee tasa deemaa jira. Yaadatta yoo ta'e yoo quba qabda ta'e miidiyaa hawaasaa kana waa'een hidha laga Abbayyaa laga Mormor kanaa waan itti qaxxisaa jirudha. Biyya sana keessattis impaayera sana keessattis humni gara bosonaatii sodaachisus yeroo tokko torban lamatti dhandhee waboo kana barbadeessina warri jedhanii waggaa fi ji'a ja'a dura dubbataa jiranis jiru. Dhiyeenya kanas immoo guutummaatti barbadeessineerraa kana booda bilisa baafneerraa biyya keenya warri jedhanis jiru. Garuu immoo lafa hundumaatii sochiin gurguddaan akka jiru wanti baay'een humni baay'een argisiisus ni jira. Karaarraa kan qabate immoo kisaaraan biyya sana keessatti dhufaa jiru keessa waa'ee COVID-19 kanadha. Egaa wantoonni baay'een gara naannoo Amaaraa kanatti immoo warra akka dargaggoonni warri faannoo jedhaman yeroo isaanitti to'annoo warra bulchiinsa naannoo Amaaraa ala ba'anii hidhannoo ofii isaanii hidhatanii ba'anii wannoo jedhantu jira. Gara Oromiyaa keessatti immoo humna qeerroo jedhamutu yeroo baay'ee ka'ee mootummaa sochoosaa. Kana kanaan wal qabatee filannoonis immoo beekamuun ta'aaf hin ta'uunsaayyuu paartiin keessan paartiin biltiginnaa kuni waan umuriidhuma waggootaa jennu ji'ootaa waan qabu sitti fakkaata immoo humni paartiin kun qabu siyyuu waan impaayera sana bulchu sitti fakkaata. Mee akka deeggara paartii keessaniitti si gaafadha. Beekan seenaa kan qorattu ta'e namni baratesi impaayerri Itoophiyaa tun gaafni ijaarramtes Oromoodhaan. Gaafni kufuudhaa gaafa deemtes kan baraaramte Oromoodhaan. Gaafa weerarri biyya adda addaatirraa itti aggaames gootota Oromootitti itti cabee diina biyya alaa jalaa baraarse. Har'as impaayerri Itoophiyaa tun karaa masqalanyaarra jirti. Wayyaaneen dhooftee sabaaf sallammoota qoncooroodhaan wal lufichisiisuudhaaf erga qileerra geenyee aangoon impaayera sanii Oromoo harkatti kufte. Kan duraan sabni biraa hoogganu hin diiggamin ilmaan Oromoo eeggananii Itoophiyaan hin diiggamtu kana shakkin. Tasuma. Warri Tigree sunis wanni boora'ee tokko aga alalutti rakkisuun isaan oolu jettee buushii afaan keessaa tuttaa dugda. Amma impaayerri Itoophiyaa san seenaa gizee eeraa keessatti boora'aa waan dhuftee fi gatantaramtee qilee seenuudhaa odoo deemtu ijoollee Oromoo harkatti kufte. Ati si sabboonaa moti, si lammaan sabboonaa moti, si hogganoonni jararaarotaa kun sabboonota moti kan ayyaraayilii ajajan kan daninnatii hogganan kan waraana raayyaa ittisa biyyaa duraan Oromoo tokkotu ture jararaanni raayyaa ittisa biyyaa ajajan keessa amma afurti jira obboleessa koo bakka cimaa kan jiran gaafa humni Oromoo kun Itoophiyaa hoogganuu calqabetti impaayerri Itoophiyaa hin diigamti jedhee namni abjootoo jiraate seenaa Oromoo qoratee hin beeku jecha. Seenaa Oromoo, gootummaa Oromoo fe'ii mataa isaatirraa laala malee ija fagootti ilaaluu hin danda'u. Gizee tokko tokko ani maalan argaseete. Hoona naasa'u Oromoo baay'een na abaaran. Na arrabsan. Itti dhufna isa. Itti dhufna. Sani torfuu balle. Gaafi amma na gaafatte kanaafi biyyattii tana hoggaa 27 wayyaaneen akka ishiidhaa ta'utti, akka hattutti, akka zaraftutti,
akka ajjeestutti akka ishiidhaa ta'utti divide gootee addaan qoqqooddee sababoota san wal nyaachisaa Oromoo warra biyya malee warra biyya ijaaru akka hin taane nurratti ijaaraa waggaa 27 biyya san bulchite wayyaaniin. Wareegama ilmaan Oromootii fi sabaaf sablammoonni godhaniini wayyaaniin aangoo galma Minilikii Maqaleetti gal. Guutuu hoogganummaa parsantii 90 ijoollee Tigraay waggaa 27 gaafa biyyattiin sun hoogganamtu hin diigamne. Kan dhukaasee qawweedhaan isa irraa buusee hin jiru. Ijoolluma woboo eessa jirtaa inni waattu jenneen hin sarbineen. Woboo eessa jirtaa inni waattu sirbi jedhuun baane gaafa san woboon hin awwaanne gaafa san woboon abrii xiyyiitillee waliin tokkosne qotee bulaa fi ilmaan barattootaa Oromootitu harka duwwaa qabsaa'ee abbaa nama nyaataa hirree wayyaanee ofirraa folqolchee ijoolluma Oromoo muudatee galma Minilik galche. Harri galmi Minilik Oromoo urgoofti gooftaa ko. Koodha ittee galma sallaaltee koodhaan Oromoo ijaarramee jira. Soofumar ijaarramee jira. Seenaan Oromoo kan agarsiisu achi keessatti dikoomantariidhaan laallamaa jira. Galmi Minilik goobanni ijaare waggaa 140 booddee ijoollee Oromootti harka gal. Kanaaf biyya diignee nu harkatti hin diigamtu obboleessa ko. Caalaa ijaarret biyya cunqursaa jala bultee tana dimokiraasii dhugaa sirna dimokiraasii gadaarraa fudhanne san mirkaneessinee biyya qawweedhaan aangoo walirraa fudhatan hambisnee dimokiraasiidhaan walitti dabarsinu ijaarra malee abadan Oromoon odoo hogganu in diigamti biyya san jettee hirriiban dhabin in boora'e malee qulqullaa'uun isaan oolu beekan. Tole ulfaadhu. Erga Oromoo harka jira ta'e impaayera sun nus bilisoomne irra jennee faarfannaa baasuu qabna jechaadha kana booda. Bilisummaan sabaa halkan tokko. Tole. Jaarraa 100 irraa ka'ee sammuun keettuun bilisoomne. Sammuma beekaa bilisummaan maal jechuu akka ta'e sabni beekuu qabala. Beekan illee baay'ee bilisoomeera beekan. Jechaan siin jedhaa bara. Uummanni keenya bilisummaan maal jechuudha kan jedhuyyuu sabni barachuu qaba. Bilisummaa jechuun akka leencoo baatii dhaqanii aangoo argachuu, bilisummaa jechuun akka Dr. Gabra Masqal Sanyii aangoo argachuu, gaafa aangoo ari'aman Oromoon hin bilisoomne jechuun. Tole. Isaa moti bilisummaan. Bilisummaan individual fe'ii qabsaa'ota hedduu moti kan jiru. Tole. Bilisummaan saba guutuu hedduu keessatti wanna mirkanaa'u. Tole. Ilaalchan. Ilaalcha. Tole. Amma immoo gaaffii dhumaan siif godha aktiivist Masfiin Faayisaa Roobi. Gaaffii ani sii qabu. Amma nama miidiyaa hawaasaarra ooludha almost akkuma koo kanaati. Arraba sirra tuulamtu baay'ee isheen waan dubbisa afaan Amaaraa cimaa miti garuu wanta ishee arrabsu sadan inuma beeka yeroo tokko afaan hundumaan si arrabsu garuu yeroo laayivii galtu kana daaptaraa ilma Minilik ilma Goobonaa Daacee ilma warra Biltsiginnaa ilma Gantuu ilma Habashaa Goojjim maaloo maalitti shawaatti galtee waa hunda kana arrabsamta. Tokkoffaa gaaffiin koo guyyaa akkas arrabsamaa ooltu kana attam hirribni si qabaa tokko lama. Lammata immoo yeroo arrabsamtu kana deebisuudhaaf xiqqoo wantati wanna jettu hin jiraa. Darbee immoo waan arrabsamtuuf waan gootu kanarraa xiqqoo ishee duuba deebitee humna dhabdee lallaaftee hojii kana gara dhiisuutti laayivii kana gara dhaabuutti geesseetta moo attami waa'ee arrabaa wajjin wal qabatee kana ammoo warri si arrabsu kun eenyudha isaan Oromoodha moo gosa biraadha moo
eenyu isaan warri arraba sirra tuulan kuni kana walitti qabinaa deebisiiti achumaan dhaamsas. Okay. Baay'ee gaafii gaarii na gaafatte. Tole. Ani public media kanarratti hoggaan dhufe erga dhufe hoggaa 7 ta'ee jira. Akkuma biyya kana dhufe hoggaa tokko booddeen paaltook irratti calqabe. Tole. Paaltook irratti gaafan calqabu Kamaal Galchuu waraana fudhatee Asmaraa gale. Tole. Jedhee Oromoon gammad. Maaliin jedheen? Hoo Kamaal Galchuu waraana fudhate kan Asmaraa keessaa fuudhee lafa bosona Oromoo keessatti xiyyiiti takka dhukaase ani ilma Oromootis moti waan takkas hin beekuun jedhe gaafsan. Ergamtuu nafxanyaa, ergamtuu Amaaraa, ergamtuu maalii ati OPDO si ergatee naan jedhan. Ani OPDO naan ergan. Goonni Oromoo tokko obboleessa xiqqaa jalaa badee obboleessa guddaatti hin badu. Goonni bakkuma dhalatetti goota ta'a malee ilma xiqqaa jalaa baqachuuf diina xiqqaa jalaa baqachuuf diina hangafa jala galu. Wayyaanee fi TPLF ilmaan garaa tokkooti. Shaariyaan ilmaan garaa tokkooti. Odoo Kamaal Galchuu goota ta'e fincilaachuma keessatti kaaseeti hoo kan du'e hoo kan ajjeese uummatatti fincilchoomna. Ifa shalaayee qabsoon isaa jennaan arrabsan. Erga gaafa saniiti Jawaar irratti calqabe. Jawaar goota Oromooti maalidhaa ilmaanii Minilikiin manaftanyaa. Irraan garagar yaada koo fudhadhee. Tole. Aga har'a gahu. Tole. Ilmaan warri Amaaraa immoo warra Oneegii warri Wayyaanee maqaan isaan naan moggaasne jiru. Ani kanan of ulaagu mirqaanaa tufoozoo moti kanan barbaadu. Tole. Ani nda'uun viidiyoo kootirratti hoo namni harka naa rukute dubbiin kiyya sirrii motii jedhee tanan of madaalaa jecha. Maalifi warri Facebookii public media irra jiru kuni mirqaana har'aan laala malee kaayyoo hoggaa 5 fi 2-3 booddee qabsoo fookan siyaasaan bakka tagalu laalanii madaalanii timoti. Waan anarra la haasa'e har'a beekan arrabsinaan oolni beekan kan jibbu ta'e akkati ganamaani beekan heebbisnaani si abaa. Kanaafi warri public media irra jiru kun nama jimaa qamaye. Namni jimaa qamaye taa'eeti taankii bitaa, marfii bitaa, fooqii bitaa harka waan tokko qaba. Kanaaf warri kun na arrabse, na heebbise, natti qorreetis natti ooqetis hin beeku. Maalifi? Muuxannoo siyaasaa hoggaa 19 calqabee har'a umriin kiyya hoggaa 48. Akka ilma qotee bulaa tokko yuunivarsiitii galeetoo Profeesara Dooktara jedhu waraqatan hin arganne malee siyaasni biyya sanii siyaasni Oromoo Oromumtuu maaliif qabsaa kan jedhu keessatti bilchaadhee guddadheera. Raayyaa ittisa biyyaa keessattis waraana ta'ee lolee booji'amee jira lola Shaabiyaa irratti. Hogganootis argee jira. Facebookii kanarra dhufe Oromoon taane. Public media irratti Oromummaa kiyyan arganne. Biyya baqaa dhufe Oromoon taane. Gaafa Fayyisaa Roobii na dhalchurraa kaasee farda yaabbachaa, shimala qolachaa, wantee qabachaa, diigii jettaa, indiiguu mana koo, kaartumaan nyaattaa yaa shimala koo jechaa tan sirbaa guddadhe. Kanaaf Oromoo Facebook irratti Oromoo ta'e odoon ta'in, Oromoo Facebook irratti arrabsamee yaada isaa jijjiiru odoon ta'in, kaayyoo maalummaa koo
durumayyuu itti qaramee naman guddadhe waan ta'eefi waan inni itti amane san dogongora isaa ta'u tufoozoo harka namaa rukutan laalee Timothy kanan qabsaa'u kanaaf ammas borus biltsiginnaa hoonan deeggaru ani dura calqabeen deeggarre biltsiginnaa. Naman dura mormaa tureedha. Maaliif hin mormi? Muuxannoo OPDO keessa turu waanan beekuu fi abbaan dullaafaanti juunagdiin faanti ilmaan Oromoo meeqaa akka waan ho'aat morman fakkeessanii abbaan dullaatu kumaanuu juunagdiinuu morman jedhanii ijoolleen Oromoo miskiinni kaanii gaafa wacan deebi'anii harka duubatiin haranii hiisisaa waan turanii fi gaafa Lammaaf Abiy wayyaanee mormuu calqaban gaafa jedhutti meeji ajaa turanii abilchaatanii duranan argaa jedhee nama morme. Akkamitti isaan jijjiiramanii dhufanii too ati mormi taanaan jiran lakki ani si caalaan amala isaanii beeka. Bofa kan qabuu danda'u nama bofa itti siqee beeku malee sodaattuun bofa argite hin dabbarti hoo waan tokko argate immoo hin gammaddi. Ani naman akkasitti ilaaluu moti. Kanaaf amala OPDO'n qabdu san keessaa ce'uudha fi gizee na barbaachisa jedhee naman dura mormaa ture. Booddee hubadhee laalee akka san hin taane gaafan calqabu kaayyoon ani dura qabsaa ture san ijoolleen sun qoratanii karaa Oromoon itti bilisoomu arganii jiru amma deeggaruu qaba jedhee nana. Warri na dura dhaqee too biltsiginnaa irratti farda fe'atee sagadee fi miila jalatti kufe mirqaanee dhaqe. Amma moo mufatee caatiin irraa mirqaan irraa bannaani ta'ee bahee mormu. Ani nama akkasitti motusiin jechuu kooti obboleessa koo beekan. Tole activist Masfin Fayyisaa Roobii dhugaatti yeroo gabaabaa keessatti fidii morminaa itti yaada bilchaataa dhugaatti yaada muuxannoo keerraas ta'ee dhugaadhaati hangafa keenyaa muuxannoodhaanis waan baay'eedhaanis waan baay'ee argite. Maal seete beekam ani nama gabareedha. Nama baratiin gabareen sammuu qulqulluu qaba. Akka nama baratee sobee mastaawashaa barreeffatee daba haasa'uun barbaadu. Ani sammuu qulqulluu kan mastaawashaadhaan hin qabamneen haasa. Akkasitti na fudhadha. Haa ta'u, si fudhe. Ulfaan hundumti keenya ilmaan qotee bulaati. Qotee bulaa keessaa waan kaaneef iyyuu akkasitti dubbannaa qotee bulaan sammuu guddaa qaba. Wallaalaa miti qotee bulaan keenya ulfaadhu fayyaa ta'ee ammas guddaan si galateeffadha. Egaan daawwattoota keenya marii amma anii fi activist Masfin Fayyisaa Roobii waliin taasifne kanarraa dhugaatti guddaa akka gammaddanii fi isinillee dhuftanii bakka keenya iddoo keenya buutanii wal falmuudhaaf hawwii akka qabdan gaarisan immoo iddoo akkasii hin dhaqnu jettanii immoo akka sodaattanis nana manaa kanuma irratti xumurreerraa maal godhu seete wajjiniin nagaatti